fi kan kana fakkaatan gootonni hedduun gootummaadhaan ammas keessatti hirmaachuu danda'anii jiranii jechuudha. Lola kanarratti Abdiisaa Agaa akka booji'ame hundi keessan ni beektan. Xaaliyaaniin boojitee biyya isaanii gaafa geessitus achittis gootummaadhaan mana hidhaa cabsee bahuudhaan qormaata ummatoota adiif ta'uu danda'ee jira jechuudha. Dabalataanis gootonni Oromoo 69 keessa Jeneraal Ziyaad Barre dargaggoonni jilbifatanii alaabaa naannoo keenyaaf alaabaa biyyoolessaa dargaggoonni jilbifatanii fuutan jechuudha. Gamtaadhaan jilbifadhaatii fuudha. Eeyyee. Adaraadha. Dargaggoon humna oomishaatii abdii biyyaatii abdii ummataatii kanaaf biyya kana gara fuulduratti kan ceesisu kan adaraa fudhatu dargaggoota kanaaf adaraa fudhanneerra Itoophiyaan ijaarraa gara fuulduratti ni ceesisna ergama muummeen keenya nuuf dabarsu galmaan ni geenya kaayyoo joonii gaa guyyaan irraa wal harkaa fuudhiinsi kan gaggeeffame. Ashi. Mari'achuudhaan qofa furmaanni akka argamu sammuu akkasitti amantaa akkasii qabaachuun biyya keenya ceesisuudhaaf galmoota gurguddaa qabanne immoo milkeessuudhaaf isaa alatti carraa biraa hin jiru waan ta'eef kana hubannee mootummaa keenya paartii keenya biyya teenya cinaa dhaabbachuu akka qabnu qabatamuu barbaachisaadha jechuudha. Guduunfaan waraanni keenya gootummaa Adawatti agarsiise birmadummaa Itoophiyaa fi nagaa uummata keenyaa mirkaneessuuf aarsaa kafalaa jiru gootummaa Adawaan jiraataa ta'u agarsiisee jira. Dhumarrattis imala haaromsaa fi badhaadhina biyyoolessaatiif hojiin guddaan dhaloota ammaa irraa eeggamu Adawaa yookiin waan darbe yaadachuu qofa bira darbee hojiitti jijjiiruu gaafata. Har'as akkuma bara Adawatti dhiibbaa alaa fi rakkoolee keessaa ogummaa fi tokkummaan mo'achuun nu barbaachisa. Gatii guddaan nuti har'a abbootii keenyaaf kaffaluu dandeenyu amaanaa arganne kabajnee Itoophiyaa gara fooyya'uu qabutti geessuun yoo dandeenye akkasumas hiyyummaa fi boodatti hafummaa cunqursaa fi wal sakaaluu keessaa yoo baane qofa akka ta'e qabachuun barbaachisaadha. Walumaa galatti jiraanni sagalii ol jiraanota keenya ta'uu isaa akka Oromoo ta'uu isaadha. Akkasumas ijaarsa biyyaa keessatti illee gahee nuti taphanne gahee guddaa ta'uu keenya agarsiisaa jechuudha. Kanammoo dargaggeessi kana nama ni jira as keessa. Oromoo yeroo hunda goota ijaarsa biyyaa keessatti akkasumatti ammallee akka Oromootti dargaggeessi Oromoodha. Gahee Adawaa keessa baate itti fufiinsaan ammallee gaggeessaa jira jechuudha. Kun haala kamiini miseensa amma kan nuti qabnu miseensa raayyaa ittisa biyyaati. Miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessatti illee bakka isaan malu akka jira jechuudha. Kana kan gootan yeroo garagaratti dhugaadha haalli hubannaa jiru nutumaatu karaa ififeenetti hubata. Kanammoo laallee biyyi tun nu qabdiidha. Adawaa kaleessa akkitti isaan injifannoo san gaggeessan waltaa'ii miti. Garuu immoo biyya keenyaa dursaa ja'aniiti walii fudhatanii waliin lolanii lola san injifannoo gaggeessanii jechuudha. Akkasuma arratti immoo sirna arra ijaaraa jiru kana biyya boru sabni fedhe yoo dhufellee sirna hin tuqamne akka gartee biyyoota gurguddatanii Niizerlaandii ni agartan paartiilee garaagaraa baay'ee keessa turan keessatti garuu immoo walitti dhufanii biyya isaanii sirna hin tuqamne ijaarratanii jiran. Kana keessatti immoo nuti sirna akkasii ijaaraa jirra jechuudha. Inshaallah fuulduratti sirna akkasii ijaarree hudduubatti ciisnee biyyi gartee ifiin akka itti bultu arguuf teenya sirni Adawaadha. Ayyaanni Adawaadha. Ayyaana keenya keessattuu dargaggeessi fitti fudhatu qaba. Hubannoo kan qabaannelleen arrarraa deebi'ee dubbisee ilaaluu qaba.
kajusanii yaada kaasuu barbaada jechuudha. Ani ammaaf gaaffii hin qabu. Ulfaadhaa galatooma. Walgahii kanarratti kan hirmaanne carraa kana garuu yeroo duraatiif akka dallansuu fi gammachuu takkatti ture. Amma garuu guutumaan guutuutti gammachuu qaba. Sabni guddaan kun gaggeesse kan seenaa ajaa'ibaa dinqisiisaa fi dhaloonni darbe waan hojjate yeroo yaadannu nuti har'arra teenyee hangam jabummaa akkamii akka qabnu seenaa keenya keessatti gootummaan keenya akkam akka ture beekumsa irratti aadaa wal danda'u sabaaf sablammii ija tokko ilaalu walii gumaachuu kanarratti seenaa dubbanne kana keessatti waa baay'ee kan hubannu ta'uu isaati. Kanuma irratti immoo dhaloonni amma jiru kun hangam takka waan amma jedhame kana dhugumatti kan beekullee dhugaan laphee keessaa qabu. Dhaloonni amma hangam takka lammii biyya jaalatu ta'ee jaalala biyyaa laphee keessaa qabu. Wal danda'uu keessatti waliif yaaduu keessatti barnoota irratti qabsoo dinagdee irratti siyaasa irratti maal fakkaata kan jedhu kana osoo akkuma ibsan kanatti wal hubachiisne baay'eessa. Dhugumatti riyaalitii lafa jiruu fi kan dubbanne hagam takka walitti dhiyaatee kan jedhu. Nuti immoo dhugumatti har'allee gootonni kan seenaa irratti waan dalagan san har'allee dalagaa jirru kan jiru hedduudha. Dhaloota fakkeenyaaf adda dureewwan keenya kan amma aadde Ikiraam kabajamoon dhaloota guddisanii har'aan tana ashaaraa akkamii kaa'utti akka jiran kan seenaan hin daganne ta'uu isaati. Tariitii yeroo wanti tokko gaariin dalagamu waa faaquu ni danda'u. Kan hin hubanne immoo dallanuu ni danda'u. Walitti bu'insi ni uumu. Kan san boodee argamu fooyyee wanni argamu yoo ta'e argame qofa amanan. Taaruu yeroo dursaa dhaloonni kun wal amansiisuu irratti hagam takka yeroo fakkeenya amma walgahiileen jira irratti haala kamii wal simata, haala kamii wal gaggeessa, haala kamiin immoo bakka kanatti wal waama yaada jedhudha. Kanaaf ani isinitti dheeressuun barbaadu waan ani yaadni jedhu yaadni dhugumatti uummanni qeerroon qarree hangam takka bakka kana dhugumatti beekan kan beekan hangam irratti hojjetan dhugumatti wal qeequu wal sakaaluu keessatti qofa osoo hin taane jabummaa keenyaa fi tokkummaan keenya maal fakkaata? Hangam takka jaalala biyyaa kana laphee waliitti waliif gumaachina. Dippiloomaasii irratti barnoota irratti hagam takka wal jajjabeessina. Yeroo nama aangeessinu hagam nama beekumsa qabuu fi jaalala biyyaa qabu takka akka aangeessinu. Xiqqaa keenya haala kamiin simanne kan wallaala akkamitti guddifna akkamitti wal hubachiifna. Hanqinoota jirru kana furuuf hangamtu hojjetamaa jira. Dhuguma hanqinni jiru akkuma dura jenne hanqinni hedduun jiraachuu mala. Kan gaggeessine qabsoon wanti hojjenne gaariin hedduudha. Kanaaf akka jiru hubachaa fakkeenya namoonni asitti hirmaatan kun laphee isaaniitiin dhuguma jaalala biyyaatiif seenaa kana dhuguma itti himamee wanni itti deemnu kana jedhameetiin dhuguma asitti argamne. Hedduun amma dhugumatti akka dhuunfatii miti nama hedduu faana hubuu dandeettu. Yeroo as dhufnu an dhufu akka keetti kan nutti himame akka biraa akka gartuu xiqqoo takka butannee deemamnu takka gahaa jira. Nuti biyya keenya birmachuun laphee guutuudhaan dhaabbannee fedhiidhaan kan dhufne ta'uu qabu. Kanaaf saba bal'aa kana keessatti uummata hagana baay'atu kana keessatti maaf namoonni hanga kanaa asitti argamu. Kan argaman ammoo hangam fedhiidhaan taa'u jiru. Hubannoo qabanii dhugumatti kanaaf zinatti kana yaada kiyya kanumatti xumura waan yaada kana carraa kana naaf hanya ta'eef baay'ee isin galateeffadha. Galatoomaa jechuun barbaada. Dargaggoon Abdallaan jedhama. Kanarratti yaada akka yaadaatti wanti kaasuu barbaadu seenaa Adawaa irratti akkuma bulchituun keenya aadde Ikiraam kaastetti wanti kaasuu barbaadu
tokko artist Hacaaluu Hundeessaa rabbi rahmataa godhuuf inni maqaa seenaa Adwaa baay'ee akka inni Oromoon keessatti gahee qabu gootota keenya kanneen akka Dajjaazmaach Balchaa Saafoo kanneen federaalii gamtaa Abdurgoorgis isaan hunda nu haasaa ture. Kana hunda akka beekamtii Oromoon seenaa Adwaa keessatti qabu nuuf kaasaa nu barsiisaa kan ture rabbiin jannata afeen nuuf hin jaa. Sanit dabalatee immoo akka dargaggoo tokkotti yaadni kaasuu barbaadu bakka dargaggoon jabaannee biyyattii tunnee eeggatti waan ta'eef jabaannee waa hunda irrattu gara fuulduraatti akka deemnu jechuun barbaada. Galatoomaa. Kama bakka irraa dhufeessan godina Harargeetii bulchiinsa magaalaa Machaaraa Miicatarraa maqaan koos Gaaddisaa Abdallaati. Akkin jechuu barbaadu nuti paartiin badhaadhinaa mootummaan kee fi akka ammaan tana jirutti mootummaa Oromooti kan lammii fi yaadu kan biyyaa fi yaadu Itoophiyaa bira dabree Afrikaa yaadu Afrikaa bira darbee kan biyya hundaaf addunyaadhaaf yaadu waan ta'eef namni akka ammatti dandeettii guddaa horatee nama simatee mul'ata guddaa mul'isaa jiru hanga irratti mootummaa Itoophiyaa bulcha keessaa hanga daladdee of bareetti hin agarree jechuudha. Kan arguuf abbichuun sanyii koo ta'uudhaaf hedduun gammadee. Walumaanuu baga lammii Oromoo ta'ee baga Itoophiyaan kan isaa taate baga nusillee kan isaa taate jechuun barbaada. Kanaafuu dargaggoonni keenya hundi keenyaa'u seenaa keenya qorachaa hojiidhaan mul'isaa hoogganaa keenya kan nu dura jiru dhaggeeffachaa hayyoota keenyarraa waa barachaa Itoophiyaa badhaadhinaa Itoophiyaa fakkeenyummaa biyya hundaa taatu gochuudhaaf jabaannee haa hojjennu jechuun barbaadee jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeressu hangana yoon jedhani gaa hundi keenyaa waliin haa hojjennu carraa kan argachuudhaaf gaa'ee galatoomaa jechuu barbaada. Dhimmoota gurguddaa riifoormiiwwan adda addaa gaggeessuudhaan biyya jabduu mootummaa cimaa ijaaruudhaaf hojiileen gurguddaan hojjetamaa turee jira jechuudha. Gama kanaan tattaaffiin mootummaan akkuma eeggametti ta'ee akka lammiitti olaantummaa yaadaatitti kan amanu garaagartummaa yaadaan mariin furuu aadaa kan taasifate afaan qawweetiin osoo hin taane cahumsa aangoo filannoodhaan taasifamu kaardii isaatiin mirkaneessaa kan deemu dhaabbilee dimokiraasii ammayyeessaa jijjiirama kanneen darban dhaabbilee gahumsa qabanii fi walaba ta'an cimsuudhaan aadaa dimokiraasii dagaagsuun waltajjii siyaasaa nagaa qabeessa ta'e kan horatu kanaanis dirree siyaasaa nagaa kan uumu Itoophiyaa dimokiraatoftuu waltajjii siyaasa nagaa ittiin uumamtu dhugoomsutu nurraa eegama jechuudha. Dimokiraasii irratti paartiin keenya waan hedduu hojjetee jira. Dimokiraasii cimsuudhaaf seenaa biyyaa kana keessatti kan hin beekamne warra alatti baqatee galchuudhaan warra muufatee deeme galchuudhaan warra biyya keessatti hiikame. Sammuu olaantummaa warra adii cabsee falaasama sanyummaa warra aariyaa anaatu adda jedhu waan balleessiif Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane ummatoota gurraachaa hundaaf mallattoo bilisummaa walqixxummaa fi injifannoo akka ta'u kan himamuuf kanaaf jechuudha. Adawaa akka mallattoo tokkummaatti warri Awurooppaa ilaalcha sanyummaa olaantummaa uummata gurraachaa gara qaroominaan beekumsaa fi ogummaan uummanni gurraacha namaa gadi kanaa jiruun ilaalcha isaa kan cabsee fi guddummaa uummata gurraachaa adaan mo'annaan adawaa kan galmeesse ta'uu isaati jechuudha. Karaa biraatiin dhalattoonni Itoophiyaa har'a hangam dantaa fi fedhii keenya irra caalchisuudhaan dantaa biyyaaf dursa kenninaa haja'u kun mallattoo gaafiiti jechuudha. Gaafa biyyitti nu harka hin jirre ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa baachaa turre jira. Har'a yoo hangam takka
fedhii biyyaa dursinee fedhii biyyaatiif biyya kunuunsuun birmadummaa fi ol ka'iinsa biyyaatiif barreeffama jedhu kan qophaa'e. Barreeffamicha seensa ni qabaa. Qabiyyeewwan gudunfaa dabalatee gara qabiyyee 10 qabaa. Seensa qabaa. Adawaa injifannoo uummata gurraachaa gahee Oromoon ijaarsa biyyaa keessatti qabaachaa turte itti fufsiisuu. Adawaa akka mallattoo tokkummaa biyyoolessaa fi moo'annatti. Adawaa fi dantaa biyyoolessa Itoophiyaa. Duudhaa adawaa badhaadhina hunda galeessa Itoophiyaatiif cichoomina dimokiraatawaa fi filannoo haqa qabeessa ilaalama adawaatiin imaanaa adawaa raayyaa ittisa biyyaa keenyatti kenname wabii biyya keenyaa tahuu Itoophiyaa badhaate dhugoomsuuf dhaloota ammaa irraa maaltu eeggamaa fi akkasumas guduunfaa kan of keessaa qabatu qabiyyee qabatee jira jechuudha. Seensarratti injifannoon adawaa Itoophiyaanotaaf yaadannoo seenaa qofa osoo hin taane yeroo nuti waa yaaduu akka hin dandeenye kan itti godhe jechuudha. Injifannoo adawaatti mul'ate bu'aa seenaa qeenxee osoo hin ta'in duudhaa obbolummaa kan itti mul'atedha. Har'a waggaa 130 injifannoo adawaa yeroo kabajnu injifannoon kun lola kaleessa adawaan gaggeeffame yaadachuu irra darbee ijaarsa biyyaa har'aatiif ol ka'iinsa biyyoolessaa baruuf akka ka'umsatti kan tajaajiluu fi kan itti fayyadamnu waan ta'eef jechuudha. Injifannoon seenaa qabeessa adawaa yeroo kabajnu gama tokkoon seenessa waloo guddisuun akka adawatti cimsinee haleessa har'aa fi boru jidduutti madaallii eeguun tokkummaa sabdaneessummaa bu'uura cimaa irratti ijaaruuf kan waadaa itti gallu waan ta'eef jechuudha. Guyyaa yaadannoo injifannoo adawaa waggaa 130 sababeeffachuun wareegama qaalii abbootii fi akaakileen adawaa irratti kaffalan imaanaa dhaloota har'aa yookiin dargaggootaa kenname qixaan akka hubannuuf. Faayidaan injifannoon adawaa tokkummaa keenyaa fi dantaa biyyoolessaaf qabu akkasumas ijaarsa sirna dimokiraasii fi imara gara badhaadhina biyya keenyaa taasisaa jirruuf faayidaa injifannoon adawaa qabu sirnaan hubachuu fi qabachuun imaanaa fi itti gaafatamummaa seenaa isatti waan ta'uuf adawaa injifannoo gurraachaati. Adawaan maaliif injifannoo warra gurraachaa ta'e? Adawaan injifannoo adawaa Afrikaanotaati. Kun immoo jaarraa 15ffaa irraa kaasee hanga walakkeessa jaarraa 20tti biyyoonni Awurooppaa muraasni humna waraana isaanii irratti hundaa'uudhaan Ameerikaa dabalatee jechuudha. Biyyoota Eeshiyaatii fi biyyoota Afrikaa koloneeffachuudhaaf fedhii guddaa kan ittiin agarsiisaa turanii jechuudha. Keessattuu biyyoonni koloneeffatan hedduun gara ardii Afrikaan qabeenya uumamaatiin badhaatuudha, humna namaatiin badhaatuudha. Kanaaf biyyoota Afrikaa koloneeffachuudhaaf karooraan jechuudha. Biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaa dabalatee karoora gurguddaa biyyoota Afrikaa koloneeffachuu qabeenya uumamaa ishii humna namaa ishii qabatanii fayyadamuudhaaf jechuudha. Bulchiinsi koloneeffataa yeroo dheeraaf akka taasisu irratti akka tasatti irratti bobba'e kan ture osoo hin ta'in gurmaa'ee jechuudha. Karaa gurmaa'een keessattuu bara 1884 irratti Jarman magaalaa Berliin keessatti konferansii Berliin jechuudhaan taa'ee biyyoota Afrikaa qoqqooddachuudhaaf kan ittiin waliigaltee irra gahee
waliigaltee irra gahee gara koloneeffatu irratti karoora qabatee kan ittiin bobba'e ta'uu isaati. Biyyoonni koloneeffataa kana keessatti tokko kan ta'e Xaaliyaaniin hariiroo dippiloomaasii cimaa Itoophiyaa waliin qabutti fayyadamee karaa alkallattiin Itoophiyaa koloneeffatee bulchuuf waliigaltee kaawwatee waliigalteewwan keewwata 20 qabu qopheessuudhaan eebla 25/1881 mootii Minilikii fi bakka bu'aa Xaaliyaanii wajjin magaalaa Wucaaleetti waliigaltee Wucaalee jedhamu akka waliif mallatteessu taasifamee jira jechuudha. Akkuma beektan Minilik Xaaliyaan Eertiraa qabattee Eertiraa bulchaa turte. Achirraa immoo biyya Itoophiyaa tan immoo koloneeffachuudhaaf humnaan deemuu caalaa karaa waliigaltee keewwata 20 qabu qopheeffattee hariiroo duraan Xaaliyaanii wajjin qabnurraa kan ka'e waliigaltee kana mootummaa Xaaliyaan yeroo sanii wajjin mallatteessitee jirti jechuudha. Waliigaltee kana keessatti waliigalteen keewwata 17ffaa irratti wanni afaan Oromoo, afaan Amaaraatii fi afaan Xaaliyaaniin barreeffamaa ture garaagarummaa qabatu. Keewwata 20 keessaa keewwata 17 irratti hiikni afaan Amaaraan kan jedhu mootiin Itoophiyaa dhimmoota mootota Awurooppaa irraa barbaadu hunda mootummaa Xaaliyaaniitiin gargaaramuun ni danda'a ka jedhu. Mootiin Itoophiyaa dhimmoota mootota Awurooppaa irraa barbaadu. Mootota Awurooppaa irraa dhimma barbaadu karaa mootii Xaaliyaaniin gargaaramuu ni danda'a. Inni sirrii kana jechuudha. Garuu afaan Xaaliyaaniitiin akkaataan ittiin barreessan keewwaticha Itoophiyaan mootummaa biyyoota biroo waliin hariiroo yoo barbaadde karaa mootummaa Xaaliyaaniin qofa. Biyyoota biroo biyyoota alaa dubbisuuf Itoophiyaan kan dandeessu karaa mootummaa Xaaliyaaniin qofa, hayyama Xaaliyaaniin qofa akka ta'etti waliigaltee san irratti barreessanii jechuudha. Waliigalteen barraa'e afaan Amaaraatiin wanni jedhuu fi afaan Xaaliyaaniitiin wanni jedhu gargar ture jechuudha. Kana ta'e jettee itti yaaddee Xaaliyaan waliigaltee keewwata 20 qopheessite keessatti keewwata 7ffaa karaa ittiin saaqxee suutaan Itoophiyaa galtee koloneeffatuu itti mijjeeffatte ta'uu isaati jechuudha. Keewwatni kun birmadummaa Itoophiyaa kan sarbu yoo ta'u, faallaa kanaatiin immoo Xaaliyaaniin karaa alkallattiitiin bulchiinsa koloneeffannaa jalatti Itoophiyaan akka bulchitu haala kan mijjeessuuf ture jechuudha. Xaaliyaaniin waliigaltee Wucaalee akka qopheessituu fi keewwata 17 keessa galchitu. Sababoonni gurguddaan isaan taasisan keessaa biyyi tokko gartokkeen birmadummaa ishii gadhiifte jechuun waliigalteedhaan to'annoo humna biyya kan biraa jala yoo taatu jechuudha jechuudha. Haala kana keessatti biyya gidduu hariiroo alaa fi dhimmoota alaa irratti aangoo guutuu qabaatti jechuudha. Xaaliyaaniin biyya keenya irratti biyya biraa dubbisuuf, biyyoota alaa dubbisuuf Itoophiyaan waan gootu hundaaf hayyama Xaaliyaanii akka gaafattu waliigaltee taasisuu jechuudha. Xaaliyaaniin Itoophiyaa waraanaan qabachuu gatii guddaa akka kaffalchiisu waan beektuuf biyya dippiloomaasii Itoophiyaa biyya hirkattummaa mataa ishii taasisuuf karoorfattee humnoonni koloneeffatoo Awurooppaa biroo dhimma Itoophiyaa keessa akka hin seenne Itoophiyaan kan kooti jettee chaappaadhaan mirkaneeffachuudhaaf waliigaltee akkasii keewwatoota 17 keessa kan galfatte ta'uu isaati jechuudha. Sababni lammaffaan Xaaliyaaniin karaa kanaan itti dhufuu dandeesse dorgommii koloneeffattootaa keessatti hirmaannaa gadaanaa waan qabduuf Xaaliyaaniin akka biyyatti yeroo gabaabaa dura waan hundoofteef
warra Ingilizii fi Faransaayitti warri Ingilizii fi warri Faransaay koloneeffattoota yeroo umrii dheeraa waan qabaniif Xaaliyaan immoo yeroo gabaabaa waan qabduuf Itoophiyaa salphumatti koloneeffannaa jala galchuudhaaf haala mijataa qabdi turte jechuudha. Sababni isaa Eertiraas ishiitu qabatee bulchaa ture waan ta'eef achirraa babal'ifattee salphumatti Itoophiyaa harka ofii jalatti galfachuudhaa fi gaanfa Afrikaa guddummaa impaayera Roomaa deebisuudhaaf akka furtuu ijootti waan ilaalteef waliigaltee wucaalee kana sirriitti itti yaaddee kan qopheessite ta'uu isaati jechuudha. Kan biraa inni sadaffaan hariiroo biyya alaa Itoophiyaa to'achuun Xaaliyaaniin hariiroo Itoophiyaa biyyoota biroo keessattuu Faransaay fi Raashaa waliin qabdu. Itoophiyaan hariiroo biyyoota Faransaay fi Raashaa wajjin hariiroo gaarii qabdi turte. Hariiroo kana akka jidduutti murtee ofii to'annaa ishiitiin qofa hariiroo biyyoota kanaatis qunnamuu akka dandeessuuf akka sababa tokkotti kan keewwata kana qopheeffatte ta'uu isaati. Itoophiyaan karaa Xaaliyaaniin malee biyya kamiyyuu waliin hariiroo uumuu akka hin dandeenye godhuudhaaf itti yaaddee waliigaltee qopheeffatte ta'uu isaati jechuudha. Inni arfaffaa bishaan galaana diimaa fi sarara daldala akka sababa waliigaltee kanatti kan kaafamudha jechuudha. Itoophiyaan galaana diimaa fayyadamaa turte daldala irratti gaheen Itoophiyaan qabdu baay'ee olaanaadha. Isa kana akka sababa tokkotti kan waliigaltee kanarratti karoorfattee kan jiru ta'uu isaati. Inni shanaffaa mootii Minilikii fi mukaanintoota isaanii jidduutti hariiroo yookiin rakkoo wal dhabdee jiru fayyadamtee jidduu seenuudhaaf jechuudha. Akkuma beekamu Itoophiyaan yeroo mootii Minilik mootota xixiqqaan bulaa turte jechuudha. Mootii Shawaa, mootii Gojjaam, mootii Tigraay kan jedhamu kanaan akka akkasatti bultee turte jechuudha. Kanaaf waliigaltee mootota xixiqqoo kanaa fi mootummaan Minilik qaban waliigaltee isaanii jidduutti haala jiru walitti buusuudhaaf walitti buustee gaafa wal dhabdeen keessaa cime immoo Xaaliyaaniin salphumatti Itoophiyaa koloneeffattee galuudhaaf haala mijataa naa uuma jettee akka qabxii shanaffatti kan qabatte ta'uu isaati. Walumaa galatti Xaaliyaaniin waliigaltee wacaalee kan qopheessite nagaaf michoomaaf osoo hin taane shira dippiloomaasii suuta suutaan Itoophiyaa waraqaa irratti dhuunfattee gara bittaa kolonii guututti jijjiiruuf kan ture ta'uu isaati jechuudha. Kan biraa mootiin Minilikii fi Itegee Xaayituun waliigaltee kana of eeggannoodhaan erga qoratanii booda hiikaa waliigalteen keewwata 17 hubachuun irra deebiidhaan waliigaltechi akka fooyya'u gaafatanillee Xaaliyaaniin hayyamamaa hin turre jechuudha. Sababa kanaaf gurraandhala 1885 mootiin Minilik waliigaltee kana tarsaasuudhaan addunyaa irratti beeksisuu danda'ee jira jechuudha. Xaaliyaaniin dabni maqaa waliigalteetiin raawwatan akka fashaala'u yommuu hubattu waraana isaanii fi meeshaa ammayyaa qabduun daangaa keenya caanii seenuun dawoo qotachuuf qabiyyee daangaa isaanii babal'isuun hujii keessattuu fulbaana 7 1888 labsii seena qabeessa duula tokkummaa labsuudhaan waamicha dabarsee jira jechuudha. Gaafa Xaaliyaaniin waliigaltee mootummaa Minilik tarsaasu qophii gahaa gochuudhaan dahoo qotachuudhaan meeshaa qabduun humna namaatiin ijaartee gara waraanatti seenuu gaafa deemtu mootummaan Minilikiin immoo biyya ofiitiif labsii labsee jechuudha. Labsii tokkummaa biyyaa guutuu Itoophiyaa kaabaa hanga kibbatti bahaa hanga dhiyaatti waliif dabarsuu dhageessisee jechuudha. Biyya teessan weerara jalaa baraaraa kan jedhu labsii akkasii dabarsee jechuudha. Itegee Xaayituunis labsii hatattamaa biyyoolessaa labsite waraana hin oolle dura dhaabbachuuf qophii waraanaa jalqabdee jedhe.
Xaaliyaan yeroo sanitti humni waraanaa odeeffannoodhaan dippiloomaasiidhaan olaantummaa qabdi turte jechuudha. Waraanni ishii waraana ammayyaati, waraana leenjii, waraana meeshaa waraanaa nam tokkee fi waraana meeshaa waraanaa garee qabudha. Akkasumas geejjiba qabdi, hidhannoo qabdi, dhiyeessii qabdi, kunuunsa qabdi, loojistikii adda addaan Xaaliyaaniin kan guutamte turte jechuudha. Loltoota 38,000 meeshaa waraanaa dhiyeessitee akkasumas buufata doonii Mitsawaatiin yerootti bobbaaftu waraanni Xaaliyaanii immoo gara meeshaa 17,000 akkasumas jeneraalonni Xaaliyaanota adda addaa kan maqaan isaanii asirratti dhaame Daabor Meedaa, Jeneraal Albertooni, Jeneraal Armondii fi jeneraalota biroo dabalatee loltoota Xaaliyaanii hoogganuun meeshaa dhuunfaa fi gareetiin alatti madfii 56 hidhachiisuun biyyoota koloneeffachuudhaaf lola hiriirsanii turanii jechuudha. Itoophiyaa irratti lola kana hiriirsanii turanii jechuudha. Itoophiyaan immoo faallaa kana waraana leenjii hin qabdu. Qonnaan bulaa yeroo nagaa ooyiruu isaa qotatu. Yeroo lolli dhufe immoo moofara isaa fannisee gara lolatti deemu. Qonnaan bulaa meeshaa duubatti hafaa qabu. Meeshaan duubatti hafaa sunu baay'ee reereedha. Qonnaan bulaan billaa qabu. Eeboo fi gaachana isaa ol kaasee an hin bitamu jedhee dhaadachaa waraana Xaaliyaanii irraa deebisuuf fiigee ba'ee jechuudha. Waraana meeshaa ammayyaatiin, waraana leenji'aa, waraana waa hundaan guutame kana qonnaan bulaan keenya kan leenjii hin qabne an hin bitamu karaa ja'uun lola kana keessatti hirmaannaa guutuudhaan seene jechuudha. Uummannis waamicha mootii biyya isaa dhagee galaa qabatee uffataa fi meeshaa waraanaa fudhatee albee fi alaabaa fi kabaja biyyaaf wareegamuuf duubatti osoo hin je'in mootii Minilik Iteegee Xaayituu fi mokaanintootaan hoogganamuun adeemsa ji'a 5 booda Gurraandhala Adawaa ga'ee jechuudha. Ji'a 5 booda jechuudha. Adawaa 00 kan jedhamu Finfinnee keessatti iddoo seenaa qabeessa sanirraa hanga Tigraay jechuudha. Tigraay gaara Adawaatti Gurraandhala ji'a 5 booda achi ga'ee jechuudha. Waraanni Itoophiyaa ji'a 5 booda miilaan jechuudha. Miilaan fardeeniin akkaataa saniin ji'a 5 booda achi ga'uu danda'ee jira jechuudha. Waraanni qotee bulaa kallattii afran irraa walitti qabamee toora duraa Itoophiyaa ga'ee dafee hubachuudhaan tooftaa baafatee jechuudha. Warra meeshaa ammayyaa qabu basaastuu itti erge jechuudha. Basaastuu itti erguudhaan Gurraandhala 23 sanbata waan ta'eef waraannii fi hooggantoonni isaanii gama mana amantaa kiristaanatti waan deemaniif hin lolanii basaasan jechuudha. Lola waan hin banneef beeta kiristaana waan dhaqaniif isin lola itti banaadhaa carraa akka carratti fayyadamaa jaamee tooftaadhaan mootummaan Minilik yeroo sanii mootummaan Minilik mootummaa Itoophiyaa yeroo sanii Minilik tooftaa baasuudhaan basaastuu Minilikitti ergee jechuudha. Carraa kana fayyadamuudhaaf mootummaan Minilik jechuudha. Carraa kana fayyadamee karaa na injifachiisuu ni danda'a. Karaa jiru waan filateef ergaa kana immoo fudhatee warri Xaaliyaanii gaafa lolatti seenuu deemu Gurraandhala 23 ganama sa'aatii 11 eegalee lolli jalqabee jechuudha. Gaafa lolli kun jalqabu waraanni kun waraana jalqaba
akka warri xaaliyaanii jalqabu goosisanii jechuudha. Lolli kun halkan dukkana keessaa kan eegale samii fi lafti osoo addaan hin bahin dura gootonni Adawaa waraana Jeneraal Arbartoonii durfamu ciree osoo hin nyaatin akka hin taane taasisee jechuudha. Waraanni Minilik qophii gahaa hin qabu, beeta kiristaana deemaa, hin lolu, jaamee odeeffannoo waan kennameef tooftaa kan ammoo fayyadamee loltoonni Adawaa ammoo barii osoo isaan ciree hin nyaatin waraana Minilik akka hin taane taasisanii jechuudha. Addi waraanaa garaagaratti jechuunis Tigraay keessa jechuudha. Maariyaam Shittoo iddoolee asirratti tuttuqaman kan iddoolee Tigraay keessatti argaman gaarreewwanii fi tulluuwwan jedhamanitti waraana xaaliyaanii madfii 56 fi meeshaa garee meeshaa dhuunfaa hedduu dhabee gootota Adawaatiin karaa itti bahu dhabee kan du'es du'ee kan madaa'es madaa'e hanafes booji'amuu danda'ee jira jechuudha. Booji'amuu danda'ee jira jechuudha. Tooftaa lola keessatti itti fayyadamaniin. Jeneraalonni xaaliyaanota hundi isaanii taatee ta'een rifaatuudhaan tarsiimoo lolaa haaraa Itoophiyaa injifachiisu hanga du'atti kan carraaqan ta'uu isaati. Garuu gootonni Adawaa diina kufaatiif du'a ummataaf kootiif immoo injifannoo kan jedhuun diina adda kukkutee rarraasaa gargar baasaa muraasaan balleessaa haan immoo walitti qabee booji'ee galchuu danda'ee jira jechuudha. Kan biraa injifannoon Adawaa xaaliyaanii qofaaf osoo hin taane biyyoota Awurooppaa hunda rifachiisee jechuudha. Biyyoota Awurooppaa hunda naasisa. Akkamitti uummanni miskiin, akkamitti biyyiti miskiin, akkamitti qotee bulaan, akkamitti uummanni gurraachi adii injifachuu danda'a kan jedhu kun biyyoota Awurooppaa hunda naasisuu danda'ee jira jechuudha. Injifannoo seenaa qabeessa, injifannoo Itoophiyaa guutuu addunyatti labsi ta'ee galmaa'ee jechuudha. Maqaan Itoophiyaa ol ka'ee addunyaa irratti beekamee jechuudha. Injifannoon kun waadaa Itoophiyaanonni bitamuu diduu fi mallattoo walqixxummaa dhala namaa hundaaf injifannoo uummata gurraachaa ulfina abbootii keenyaa gootota siidaa injifannoo ta'ee itti fufee jira jechuudha. Itoophiyaanonni weerartoota xaaliyaanii daangaa caanii birmadummaa biyya keenyaa dhuunfachuuf sirna bulchiinsa koloneeffataa diriirsuuf dhufan Itoophiyaanonni tokkummaa fi miira jaalalaa biyyattii ofirraa qolachuu danda'anii jiru jechuudha. Gootonni Adawaa waraana Awurooppaa babal'ifachaa jiru gootummaa fi wareegama kaffaluun lolanii injifachuun isaanii Itoophiyaa biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota takkitti bal'ina humna namaatiin koloneeffattee irree jabaa ijoollee ishiitiin mormatte taatee seenaa irratti akka galmooftu taasisee jira jechuudha. Biyya hin koloneeffatin, biyya xaaliyaaniin yookiin warri adii koloneeffachuuf yaalan biyya garuu kolonii san immoo dura dhaabbattee injifattee seenaa uummata gurraachaa Afrikaanotatti abdii gootee taatee jirti jechuudha. Kana qofaa miti. Injifannoo kanaan biyyoonni Afrikaa baay'een koloneeffatanii turan injifachuun akka danda'an hubatanii koloneeffannaa dura dhaabbatanii mormuu ittiin jalqabanii jechuudha. Gahee Oromoon ijaarsa biyyaa keessatti qabaachaa turte itti fufsiisuun amaanaa dhaloota haaraati jechuudha. Oromoon lola Adawaa keessatti gahee akkamii qabdii kan jedhu sanada kana keessatti taa'ee jira jechuudha. Uummanni Oromoo gootummaa dorgomaa hin qabne ta'uun dirree waraanaa inni adda durummaan agarsiise keessaa inni hangafti Adawaa irratti jechuudha. Lola Adawaa qaroominaan meeshaa ammayyaaf leenjii loltummaa gurmaa'e Itoophiyaa weeraruuf kan dhufe weerartoota xaaliyaanii weeraruuf dhufan uummanni Itoophiyaa meeshaa waraana duubatti hafoon
gootummaa guddaan tokkummaan qolachuun mo'achuun qabsoo taasiseen Afrikaa uummata gurraacha maraaf injifannoo ta'e galmaa'ee seenaa keessatti iddoo addaa qabu gochuu danda'ee jira jechuudha. Lola kanarratti gootonni Oromoo lolicha gaggeessuudhaaf hoogganuunis lola keessattis hoogganuunis akkasumas waraanicha immoo jabdummaa guddaadhaan taasisanii jiran lolichaaf kan duulan waraana biyyattii ogummaa guddaan kan gaggeessan injifannoo gahee gaggeessummaa olaanaa kan taphatan kan akka jeneraalota waraanaa keessaa kan Oromoo keessaa bahan kan akka Raas Gabayyoo Gurmuu, Fitaawuraarii Mokonnin Gabra Mikaa'el Guddisaa, Jaddaazmaach Baalchaa Safoo yookiin Baalchaa Abbaa Nabsoo, Fitaawuraarii Habta Goorgis Diinagdee kanneen hundi lola Adawaa bara 1884 gaggeeffame keessatti lolchiisuudhaanis loluudhaanis gahee guddaa keessatti taphachuun danda'amee jira jechuudha. Injifannoo Itoophiyaan Xaaliyaan irratti argatte kana kufaatii immoo waaroo salphinaa Xaaliyaaniin uffatte kana fudhachuu dadhabuudhaan marsaa lammaffaa waggaa 40 booda jechuudha. Waggaa 40 booda humna gurmeessitee humna ishii ijaarrattee ammas gurmeessitee weerara gootota Oromoo hundi bahuun bosonaa fi hallayyaa hunda keessatti duuluun diina qolachuuf aarsaa gootummaa isaa hubatanii seenaa Itoophiyaa keessatti bakka addaa qabatanii jiru jechuudha. Lola marsaa lammaffaa jechuudha. Bara Haayila Sillaasee kun bara Minilik ture. Waggaa 40 booda bara Haayila Sillaasee soddomoota keessa ammas humna gurmeessitee Itoophiyaa cabsuudhaaf lola dhufte keessattis gootonni Oromoo baay'inaan keessatti marsaa lammaffaa keessattis hirmaachuu danda'anii jiranii jechuudha. Waraana kana kan gaggeessan waraana Raas Abbabaa Aragaay gootonni kan akka Fitaawuraarii Garasuu Dhuqii, Koloneel Abdiisaa Aagaa, Holiiqaa Dingil, Jeneraal Jaagamaa Keelloo, Balaay Zallaqaa Qilxuu, Baqqalaa Waayyaa fi kan kana fakkaatan gootonni hedduun gootummaadhaan ammas keessatti hirmaachuu danda'anii jiranii jechuudha. Lola kanarratti Abdiisaa Aagaa akka booji'ame hundi keessan ni beektan. Xaaliyaaniin boojitee biyya isaanii gaafa geessitus achittis gootummaadhaan mana hidhaa cabsee bahuudhaan qormaata ummatoota adiif ta'uu danda'ee jira jechuudha. Dabalataanis gootonni Oromoo 69 keessa Jeneraal Ziyaad Baarree abjuu Somaaliyaa guddoo dhugoomsuudhaaf Ziyaad Baarreen abjuu Somaaliyaa guddoo dhugoomsuudhaaf lola nutti bane keessatti gootni keessattuu